Namni jireenya isaa keessatti waa hin muudanne hin jiru. Namni kun jireenya isaa keessatti maal jedhe baga dhuftee yaa rakkoo. Rakkoon baga dhuftee rakkoo dhuftu malee ati dhugaa namaan beektu gaafa rakkoon sitti dhuftee waa hundaa hubatta. Gaafa rakkoo argite ati yoo duraan abbaa qabeenyaa taate yoo rakkoo kana jireenya kee keessatti hin argin ati gonkumaa namaaf hin hubattu. Baga dhuftee yaa rakkoo jedhe. Baga dhuftee rakkoo jedhee dubbachuun isaa kan uummata hedduu dubbachiise ta'uuti. Haa ta'u malee garuu namni kun seenaa hedduudhaan ummata sochoosee ummata boochisee jira. Jireenya kee keessatti namni rakkattu malee akka waan arginitti hubadhu. Rakkoon bakka sin dhaabne hin qabdu. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jira jirtu akkuma naga keessanii fayyaa keessatti. Viidiyoo kana laayik fi sheer gochuu akka tagannee isin jecha barbaadan fitattootaa kabajamtoota kiyya. Akkuma jedhame namni kun akkas jedhee dubbate baga dhuftee yaa rakkoo. Baga dhuftee yaa rakkoo. Dhugumatti namni kun yeroo duraatiif bultii qabaatu jireenya gaarii hojii mootummaa qabaatus gaafa soota keessa rakkoon isa qunname. Gaafa rakkoon isa qunname keessatti baga dhuftee yaa rakkoo jedhee dubbate. Namni tokko namni duraan isa jaalatu namni duraan isa kabaju hundumtu biraa dhaban. Baga dhuftee yaa rakkoo jedhe. Maaliif dubbate namni kun yookaan jettan taate dhugumatti waan baay'ee garaa nama nyaatu qaqqaban ilaalan dubbiin jabjabtuu dubbiin jajjabdu. Namni hundinuu si jabeessa jajjabaadhu jedhaan jechuudha. Namni kun akkasitti itti fufsiise. Garuu jabinni isaa maa inni waa tokkoon argine ka dhufus jabaadhu jedhe. Rakkoo duraan quufa keessa turu yoo kan ta'u ta'e amma rakkoo hundaa arge hubatee arge. Rakkoo kana akkamitti arge yoo jettan taate yoo duraa hojiirra ture yoo duraa qabaataa ture gaafa harkaa dhabe immoo wanni sun hunduu jirti. Namoonni duraan jaalatanii isa ciraa dhaabbatanii jedhan immoo tuyyuu aandhammoo biraa dhabaman achirraa kan ka'e baga dhuftee yaa rakkoo jedhe. Rakkoon arguun nama gammachiisa malee nama gaddisiisu. Rakkina yoo agarte nama hubattaa rakkina yoo agarte ati nama ta'uun keetuyyuu rakkina irratti jechuudha. Maali yoo jettan obboleettii gaafa rakkoo tokko nagara itti akka namaan beeknetti godhu namoonni tokko amma yeroo jireenyuma isaa keessatti waan rakkatan isaaniitti fa'a ni rakkatta wallaahi ni rakkatta. Rakkattu malee wayittiin baatu rakkattu malee abbaa makiinaa rakkattu malee abbaa yaani waa hedduu keessa dabarte duniyaa tana arguuf immoo bakka hedduu seenuu dirqama kee duniyaa tana arguuf rakkoo keessaa ba'uuf abbaa qabeenyaa ta'uuf waa hedduu arguu si barbaachisa. Maaliif hojjettan obboleen kiyya rakkachuun waan guddaa rakkachuun gammachuudhaan argama kiyya jechuudha. Rakkattee yoo jette namaa beektaa rakkattee yoo jette gajjettee dalagatte rakkattee yoo jette bakka tokko beekta. Gaafa jireenya kee keessatti rakkoon arginsi homtuu halkanii guyyaa leensiif tokko kanaaf viidiyoo kiyya mootu yoo asumaan laayik sheer gochuu fi yaada keessan namoonni mee rakkoo qabdan namoonni mee rakkinni akkamii qabdan viidiyoo keenya kanatti yaada keessan ibsa. Ati rakkattee beekta ani rakkadhee beeka maqaa keeyyatti jechuudha. Rakkoon na mudatee beeka dhugumatti eeyyan na mudatee beeka rakkadhees beeka dhabees beeka. Waa hedduu na qunnamee beeka garuu mootiyyuu dadhabbiin kiyya yeroo ijoollumarraa qabee hanga ammaattis keessa kiyya kan jiru yeroo san maaliif akka rakkadhee waan keessa darbe har'ammoo ifa ta'uu kiyyatti ofitti gammada. Guddaan yaadee ati guddaa qabaachuun miiliyoona 10 miiliyoona 15 qabaachuuf yaadin miiliyoona tokko qabaatte ati nama jirtu maal fa'oo jette rakkoo hedduu keessa dabartee hamma kana sassaabatte hamma sassaabachuun kan namoota dhugumatti si gammachiisa. Namoonni hedduun isaanii garagalii hedduu kan galchan dadhabbii isaanii rakkoo meeqas keessa darbanii kuusanna waa'ee seenaa mucattii takkaatu jira. Mucattii iddoo baskuuta gurgurtuu birrii mallaqa kuufattetu jira kanaaf. Viidiyoo xiqqoo waraabaa barbaade inshallah viidiyoo aanutti bal'inaan isin waraabaa hordoftoota kabajamtoota kiyya laayik sheer gochuu fi sabiskiraayib akkasuma mootuu yaada keessan koomantii barreessaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.